Sirni bilxiginnaa maqaa shanii barbadeessuu jedhuun karoora haaraa baafatee socho'aa akka jiru barruun keessoo sirnichaatii OMN dhaqqabe saaxilee. Godina Shawaa Lixaa aanaa Cophiitti manni amantaa gubate oduu kana boodarraa haasofna. Shawaa Lixaa aanaa Jalduutti waraanni bilxiginnaa barataa yuunivarsiitii irraa boqonnaaf bahee maatii isaa bira jiru ajjeese. Waraana waliin Itoophiyaaf marii siyaasaan furmaata barbaaduuf jaarsummaan Keeniyaa abdachiisaadha jedhan ogeessi siyaasaa Dr. Awwal Aloo Na'imaa Umartu qindeesse. Kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti dhaafii reebicha hammaate oduun kun gabaabbinaan isiniif dhiyaata. Biyyoota bara 2021 keessa gaagama namoomaa olaanaa keessummeessan keessaa Itoophiyaan takka ta'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ifoomse Siraaj sabaaf waan qindeeffate qaba. Hongeen namni Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessatti mudate waggoota 40 yaaddoo lammiilee miiliyoona taate jechuun dhaabbanni International Risk Committee ibse. Lammiileen Oromoo biyya Somaaliilaand fi Suudi Arabiyaa jiraatan sarbama mirga namoomaa hamaaf saaxilamnee jirra jedhan bal'ina oduu kanaaf Faayisaa Iiliyaas nutti hima. Amajjii 13 bara 2022 kun matoota oduu keenya har'aati. Guutuun oduu keenya har'aa kunootiin Siraaj sabaaf isin dabarsa. Biyya keessaa fi biyya alaatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hordofaa kan jirtan akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu isinitti maansara isabaatiin. Godina Shawaa Lixaa aanaa Cophiitti waraanni bilxiginnaa bataskaana ibiddaan gubuun hawaasa amantiin adda qoodoo shira xaxaa jiraachuun himame. Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo fi Shawaa Lixaa Jalduutti ajjechaan suukaneessaan waraana PPT'n raawwatamee jira. Gabaasa dabalataa Muhammad Fantaallettu qindeesse. Godina Shawaa Lixaa aanaa Cophii keessatti duulli waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf godhamu hammaatee jiraachuun himan. Waraanni bilxiginnaa aanaa Cophii keessatti gaafa amajjii 11 bara 2022 bataskaana meedaanii alami ibiddaan gubuun wabootu gube jechuun hawaasa amantaan qoodee walitti buusuuf shira xaxaa jiraachuun saaxilan. Waraanni bilxiginnaa aanaa Cophii keessatti gaafa amajjii 11 bara 2022 bataskaana meedaanii alami ibiddaan gubuun shaneetu gube jechuun hawaasa amantaan qoqqoodee walitti buusuuf shira xaxaa jiraachuun saaxilan. Kutaalee Oromiyaa hunda keessatti waraanni bilxiginnaa humna qabu hundaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessina jedhuun duula guddaa banee jiraachuudha maddeen kan ibsan. Gama biraatiin amajjii 11 bara 2022 dhiha Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Garjeedaa bakka gabaa Kamisaa jedhamutti waraanni bilxiginnaa dhukaasa uummata irratti baneen abbaa warraa fi haadha warraa dabalatee namoota 15 ol haala suukanneessan ajjeesee jiraachuu odeeffannoon OMN dhaqqabine mul'isa. Waraanni bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromootii fi sochii uummataatiin injifatamee waan jiruuf injifatamuu isaanii kana gara dabarsuuf olola maqaa balleessii adda addaa qindeessuun miidiyaalee sirna bilxiginnaa leellisaniin facaasu irratti argama. Taateen amajjii 11 bara 2022 Shawaa Lixaa Cophiitti waraanni bilxiginnaa raawwates kana kan ragaa bahudha. Akka uummanni sababa amantiin walitti bu'uuf waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf Cophiitti mana amantaa Ortodoksii Madaanii Alam meeshaa waraanaa guddaa marfii jedhamu fayyadamuun barbadeessuun akka waan waraanni bilisummaa Oromoo gocha kana raawwatetti fakkeessuun olola qindaa'aa leellistoota bilxiginnaatiin geggeessaa jiru jechuun maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Odeessa birootiin Shawaa Lixaa aanaa Jalduutti waraanni PP barataa yuunivarsiitii irraa boqonnaaf bahee maatii isaa bira jiru ajjeese. Barataa Abiraam Badhaadhaa yuunivarsiitii Miizaan Teeppiitti barataa muummee injinariingii waggaa tokkoffaa yoo ta'u barumsa waggaa tokkoffaa xumuree boqonnaaf gara maatii isaatti aanaa Jalduutti deebi'e. Barataan kun osoo nagayaan maatii isaa gargaaraa jiru ilaalcha siyaasaa faallaa bilxiginnaa ta'e qabda jechuun aanaa Jalduu ganda Osolee jedhamutti rasaasan ajjeefame. Barataa Abiraam Badhaadhaa kan ajjeefame yuunivarsiitii irraa galee torban tokko osoo hin guutin gaafa amajjii 11 bara 2022 akka ta'e maddeen himanii jiru. Kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti hidhaa fi reebicha dabalatee dararaan adda addaa humnoota tika mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiru cimee itti fufee jira. Magaalaa Wadaayii fi Asaboot keessatti maqaa shanee jedhuun jiraattonni rakkoo hamtuu keessummeessaa jiru. Na'imaa Umar dabalata qabdi. Kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti hidhaa fi reebicha dabalatee dararaan adda addaa humnoota tikaa mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamuu cimee itti fufee jira.
baha Oromiyaa magaalaa Awwadaay Harar Dirree Dhawaa Asaboot Arsii Aanaa Suudee magaalaa Darrabbaa fi aanotaa fi magaalota hafan biroo keessatti maqaa baa'oo shanee jedhuun ummanni hidhaa fi rakkoo garagaraatiif saaxilamaa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himatu. Magaalaa Awwadaay keessatti poolisiin idilee fi caasaan gandaa guyyaa hawaasa walgahii yaamanii shaneetu isin keessa jira baasaa jechuun doorsisu. Halkan ammoo dargaggoota daandii irraa funaananii hidhaa kan jiran yoo ta'u, walumaa galatti dargaggoonni yeroo ammaa waajjira poolisii magaalaa Awwadaay keessatti argaman gara namoota 30 olii ta'u jiraataan magaalaa Awwadaay tokko ibsee jira. Kana malees inshuraansii fayyaa haaromsaa jaanii qarshii 500 mataa mataatti hawaasarraa guuraa jiran ja. Namni kun akkasuma aanaa mi'eessoo magaalaa Asaboot keessatti qeerroowwan gammachuu hidhaa bahuu hidhamtoota siyaasaa dhageessifachuuf ba'an hedduun hidhamu maddeen ifoomsanii jiru. Asaboot irraa qeerroowwan humnoota tikaan butamanii magaalaa mi'eessootti hidhaman keessa kanneen maqaan isaanii nu dhaqqabe Iliyaas Aliyyii Shidee, Adinaan Barrikkoo, Maadii Adam Ibroo fi Idrisoo Kadir kan ja'amanidha. Hidhaa hiikamuu hidhamtoota siyaasaa ilaalchisee Oromiyaa iddoowwan garagaraatti namoonni hedduun karaa adda addaatiin gammachuu isaanii ibsataa turuun ni yaadatama. Sirni biltsiginnaa maqaa shanee barbadeessuu jedhuun karoora haaraa baafatee socho'aa akka jiru barruun sirnicha harkaa miliqee bahee saaxileetii jira. Diinagdeen biyyattii bututee sirnichi hanqina baajataa isa mudatee raafamaa jiraachuus barruu iccitii kana keessatti tuqameetii jira. Dhiibbaa keessaa fi alaatiin muddama guddaa keessa kan seene sirni biltsiginnaa maqaa shanee barbadeessuu jedhuun karoora duula haaraa uummata jumlaan dararuu fi buqqisuu baafatee socho'aa akka jiruun barruun karoora iccitii sirnichaa miliqee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhaqqabe saaxileetii jira. Mata duree qabxiilee ijoo hooggansa irratti waliif galuu qabu jedhuun qajeelfama hojii haala yeroo irratti hooggantoota sadarkaa naannoo Oromiyaatiif kan darbe barruun iccitii kun naannoo Oromiyaa keessatti hojiin nageenyaa fi siyaasaa guutummattiin sirnicha harkaa bahaa akka jiru kan kaasudha. Gaachana sirna keenyaa cimsuun hojii keenya keessatti hirmaannaa olaanaa akka taasisu gochuu qabna kan jedhu barruun iccitiin miliqeem Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork harka gale kun kanas galmaan ga'uuf deeggartoota faayidaa adda addaatiin ijaaranii wal irratti bobbaasuu fi uummanni akka wal saaxilu hojjetuu qabna jedha. Dabalataanis qaamolee nageenyaa leenjisuun cimsuun gootomsuu fi hidhachiisuun oopereeshinii hojjechuun sochii waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru bakka hundatti dhaabsuu qabna jechuun karoora akka haaraatti bahe kanam dabballoota sirnichaatiif dabarseetii jira. Dabalataanis waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduu to'ataa jiraachuu kana mane barruun karoora iccitii kun bakka tokkollee osoo hin hafin gadhiifamee humnicha dadhabsuun balleessuu qabna jedha. Akkuma kanaan dura namoota nagaa magaalota Oromiyaa keessatti maqaa fuula haaraa jedhuun lammiilee nagaa hidhaa fi dararaa turan dabballoonni sirnichaa ammas karoora wal fakkaatu baafatanii sababa fuula haaraa fi kanneen waraqaa eenyummaa hin qabne jedhuun duula hidhaa fi saamicha abbootii qabeenyaa fi dargaggoota Oromoo ta'an irratti taasisuuf akka jirus kan kallattiin kaa'ame barruu iccitii miliqeem OMN dhaqqabe kun ibseetii jira. Yeroo hooggantoonni fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo hidhaa irraa hiikaman jedhamee duulli taasifamaa jiru kanatti shirri qoqqooddaa karaa Abiyyi Ahmadiif waayillan isaatiin Oromiyaa irratti xaxamaa jiru kun carraaqii Oromiyaa dirree jeequmsaa taasisuun murna tokko aangorra tursiisuuf taasifamaa jiru waan ta'eef qaamni hunduu shira kanam jala dhaabbachuun fashalsuu akka qabu dhaamamaatii jira. Bifuma wal fakkaatuun sirnichi baasii waraanaa geggeeffamaa jiruutiin baajata waggaa of harkaa fixachaa jiraachuus barruu kana keessatti amaniitii jira. Sababni ammoo gargaarsi alaa dhiibbaa dippiloomaasii dhaqqabee waan dhaabbatee fi galiin biyya keessaa walitti qabame baasii waraanaatiif waan ooleefi jedha. Tuulaa idaa biyyattii irra jiru doolaara biiliyoona 50 caaluu fi hanqinni baajataa Itoophiyaa kan waggaa kanam qarshii biiliyoona 129 akka gahee maddeen oduu adda addaa gabaasaa turuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u barruun keessoo miliqee bahe kunis rakkoo mallaqaa sirnichi keessatti kufee jiru kan mirkaneessuudha jedhameetii jira. Waraana Itoophiyaatti adeemsifamaa jiruuf mariin furmaataa soquuf jaarsummaan Keeniyaa abdachiisaadha jedha Yuunivarsiitii UK'tti barsiisaa fi xiinxalaan siyaasaa Dr. Awwal Aloo. Kana kan dubbatan Dr. Awwal Aloo turtii BBC News Hours wajjin taasisan yoo ta'u tarkaanfii Keeniyaa fi jaarsi araaraa Olusegun Obasanjoo waraana Itoophiyaa nagaan xumuruuf taasisaa jiran abdachiisaadha jedhaniitii jiru. Ibsi hooggantoonni Koongirensii Federaalaa Oromoo hidhaa baasan ergaa hin eeggamnee fi bu'a qabeessas jedhatii jira. Gabaasa BBC irraa argannee Na'imaa Umartuu isinitti himamu. Ibsi hooggantoonni dhaabahan baasan ergaa hin eeggamnee fi bu'a qabeessa dhaamee jaani ogeessi siyaasaa Itoophiyaa xiinxalan Dr. Awwal Aloo. Dr. Awwal Aloo waraanichaaf karaa nagaa
fallee soqamuu irratti dhaamsi dabarsanii fi hidhaa hiikamuun isaanii marii biyyoolessaa bu'a qabeessa taasisuuf tarkaanfii dansaadha jaani. Yeroo ammaa waraana waggaa tokko oliif gaggeeffamaa jiruu fi gaaga'ama guddaa gaanfaa Afrikaatti uumeef fala gochuuf yaaliiwwan jaarsummaa gurguddoon lama adeemsifamaa jiru. Tattaaffiin jaarsummaa gama pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo kan amma bakka bu'aa gamtaa Afrikaa ta'aniin adeemaa jiru isa ijoo yoo ta'u, kan gama pirezidaantii biyya ollaa Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan adeemaa jiru isa biraati. Tattaaffii lameen keessaa kan gama pirezidaantii Keeniyaa godhamu abdachiisaadha. Hunda hammataa fi kan abdii horuudha jaani Dr. Awwalaloo. Pirezidaantiin Keeniyaa mootummaa Itiyoophiyaa qofa waliin osoo hin taane mataan isaa Itiyoophiyaa dhaqee ture. Gareen warra Oromoo fi gareen warra Tigraay waliin haasa'aa jira. Gameeyyiin Tigraay Naayiroobitti argamanii warra Keeniyaatti dubbatu. Ameerikaan tattaaffii Keeniyaa ni deeggarti. Gamtaan Awurooppaas tattaaffii Keeniyaa waan deeggaru fakkaata. Kuni ammoo abdachiisaadha jaani. Jaarsummaan Keeniyaa abdii horuu kan fakkaatuuf Keeniyaan biyya ollaa humna siyaasaa guddaa qabdu ija taateef qofa osoo hin taane yaada araaraaf lafa keessee fi marii biyyoolessaa hunda hammataa rakkoolee bu'uuraa Itiyoophiyaa furuu danda'utti geessa jechuunis ibsani. Mootummaan Itiyoophiyaa tibba kana namoota siyaasaa hidhaa jiran garii hiikuun agarsiisa yeroo dheeraaf mootummaan Ameerikaa imaammata sirrii hin taane mootummaa Itiyoophiyaa irratti dhiibbaa uumaa jira jedhee komatu waliin haasaa bu'a qabeessa gochuu eegaluun waraanni kun xumura argachuuf dhiyaachaa jira abdii jedhu horee jira. Dr. Awwalaloos hidhaa hiikamuun namoota siyaasaa gara marii biyyoolessaatti seenuuf tarkaanfii gaarii ta'uu himu. Haa ta'u malee gama kaaniin mootummaan naannoo kaaba Tigraay fi Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti nama nagaa xiyyaaraan haleelaa jira. Dhiibbaan hawaasa idil addunyaa yoo itti fufe hunduu mariin rakkoo akka furan gochuu malaa jaani. Beektonni fi dhaabileen Amaaraa hedduun hiikamuu hidhamtoota siyaasaa mormanii jiru. Waraanichi karaa nagaa akka xumuramus waan fedhan hin fakkaatu kan jaan Dr. Awwalaloo waraanichi mataan isaa Itiyoophiyaan fuula duratti biyya akkamii akka taatu irratti garaagartummaa fedha jirurraa maddaa jiru. Dr. Awwalaloo mootummaan marii biyyoolessaa amanamaa fi hunda hammataa akka gaggeeffamu ammallee tarkaanfiiwwan dabalataa fudhachuu qabaa jaanii jiru. Hidhamtoonni siyaasaa gariin gadi dhiifamanis irra guddaan isaanii hidhaa jiran kan jaan Dr. Awwalaloo osoo waraanni gaggeeffamaa jiru garee kaan marii keessaa hambisuun mariin sun amanamaa hin ta'u jaanii jiru. Koreen badhaasa Noobeelii nagaa addunyaa Abiy Ahmad waraana kaaba Itiyoophiyaa dhaabuuf dirqama addaa qaba jedhame. Badhaafamaan Noobeelii nagaa bara 2019 Abiy Ahmad Alii waraana hamaa dhiiga dhangalaasee akka dhaabuuf koreen badhaasa Noobeelii nagaa akka gaafatee Ajaansi France Press gabaaseeti jira. Dura teessuun koree badhaasa Noobeelii nagaa addee Berit Reesiyan Andersen waraana kaaba Itiyoophiyaa Tigraay keessatti dhiiga dhangalaasaa jiru bulchaan Itiyoophiyaa Abiy Ahmad xumura itti godhuu qaba jechuun gaafataniiti jiru. Jijjiirama siyaasa deefi hawaasummaa qabsoo uummata bal'aatiin Itiyoophiyaa keessatti dhufeen gara aangoo kan dhufe bulchaan Itiyoophiyaa Abiy Ahmad Alii nageenya biyya ollaa Itiyoophiyaa Eertiraa waliin buuseen badhaafamaa Noobeelii nagaa addunyaa bara 2019 ta'uun isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee osoo yeroo dheeraa hin turin bulchiinsa isaa jalatti Itiyoophiyaan dhibdee siyaasaa fi waraanaa hamaaf biyya saaxilamte ta'uun yakkii waraanaa fi dhiittaa mirga namoomaa hamaan bulchiinsa Abiy Ahmad jalatti raawwateeti jira. Badhaafamaan Noobeelii nagaa bara 2019 kan badhaasa Noobeelii nagaa fudhate Abiy Ahmad Alim Itiyoophiyaa keessatti beelaa fi haleellaa koorniyaa irratti xiyyeeffate akka meeshaa waraanaatti itti fayyadame jedhamuun bal'inaan dhaabbilee mirga namaatiif falmaniin balaaleffatamaati ture. Waraana lubbuu kumaatamaa hobbaasee dhiiga hedduu dhangalaasee dhuma itti godhuu fi nageenya biyyattii keessatti argamsiisuuf Abiy Ahmad itti gaafatamummaa akka qabu koreen badhaasa Noobeelii nagaa kun hubachiiseeti jira. Ameerikaan waraana waliinii Itiyoophiyaa dhaabuuf tooftaa dippiloomaasii akka hordofaa jirtu beeksifte. Yuunaayitid Isteet waraana kaaba Itiyoophiyaa dhaabuuf dippiloomaasii cimaa akka hordofaa jirtu karaa dubbi himaa waajjira dhimma alaa Ameerikaa Ned Piraayisiin ibsiteeti jirti. Marii torbaan darbe keessa bulchitoonni biyyoota lamaanii waliin adeemsan qaama dippiloomaasiitii kan jedhan Ned Piraayis
affeerraa muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediin gara Itoophiyaa kan imalan gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa kan turan Jeffrey Feltman fi amma bakka isaanii kan bu'an David Satterfield pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaaf ergama addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo waraanicha xumura itti godhuuf hojjechaa akka jiranis ibseetii jira. Rakkoo Itoophiyaa keessatti mudatee furmaata dhumaa itti godhuuf Ameerikaan hooggantoota gaanfa Afrikaa fi gamtaa Afrikaa wajjin hojjetaa akka jirtus Ned Price ibsaniitii jiru. Marii bilbilaan muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed pirezidaantiin Ameerikaa Joe Biden taasisaniin Biden waa'ee namoota nagaa haleellaa qilleensaatiin ajjeefamanii fi sarbama mirga namoomaa raawwatamaa jiruun yaaddoo akka qaban ibsanii jiru jechuun ibsaniitii jiru. Yakkoota namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwataman qorachuuf Ameerikaan Komishinii Walabaa Mana Maree Mirga Namoomaatiin tibbaa darbee hundeeffame akka deeggartuu fi ejjennoo cimaa akka qabdu dubbii himaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Ned Price himaniitii jiru. Biyyoota bara 2021 keessa gaaga'ama namoomaa olaanaa keessummeessan keessaa Itoophiyaan takka ta'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ifoomse. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa Ochaan akka ibsetti biyyoota bara 2021 keessa gaaga'ama namoomaa olaanaa keessummeessan keessaa Yemen, Itoophiyaa, Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo, Afgaanistaan, Suudaanii fi Siiriyaadha jedhe. Gama biraatiin hongee Somaaliyaa fi Itoophiyaatti mudate bara 2022 kana keessa yaaddoo miiliyoonota akka ta'e International Rescue Committee ibseetii jira. Dabalata qabna. For the first time, Ethiopia features in the top 5 of the watch list. This can be attributed to Prime Minister Abiy Ahmed's war in northern Tigray province. Biyyoota bara 2021 keessa gaaga'ama namoomaa olaanaa keessummeessan keessaa Itoophiyaan takka ta'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ifoomse. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa Ochaan akka ibsetti biyyoota bara 2021 gaaga'ama namoomaa olaanaa keessummeessan keessaa Yemen, Itoophiyaa, Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo, Afgaanistaan, Suudaanii fi Siiriyaadha. Waraana waggootaaf Yemen keessatti adeemsifamaa ture hordofee lammiileen miiliyoonaan lakkaa'aman deeggarsa namoomaa hamaaf saaxilamuun gaaga'ama hamaa keessummeessaatii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa Ochaan ibsa karaa fuula Tiwiitara isaatiin baaseen biyyoota bara faranjootaa darbe 2021 keessa gaaga'ama deeggarsa namoomaa olaanaa keessummeessan keessaa Yemen sadarkaa duraa irratti argamti. Namoonni biyya Yemen keessatti deeggarsa namoomaa barbaadan miiliyoona 24.3 akka ta'e ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun ni mul'isa. Yemenitti aanee Itoophiyaan biyya rakkoo deeggarsa namoomaa hamaa bara 2021 keessa keessummeessiteedha. Bara 2021 keessa Itoophiyaa keessatti lammiileen miiliyoona 21.3 deeggarsa namoomaa fi eegumsaa kan barbaadan yoo ta'an, kanaaf ammoo rakkoon siyaasaa fi dhibdeen waraanaan bu'uura akka ta'e ibsamaatii ture. Waraanni waliinii Itoophiyaa kaabaa fi giddugaleessa biyyattii dabalatee adeemsifamaa ture rakkoo deeggarsa namoomaa fi dhiittaa mirga namoomaa hamaa hordofsiisuun lammiilee biyyattii miiliyoonotaan lakkaa'aman rakkoo hamaaf saaxileetii jira. Waraanaa fi dhibdee siyaasaa biyyattii keessatti adeemsifamaa jiru irratti balaan hongee fi weerarri hawwaannisaa rakkoo deeggarsa namoomaa akka hammeessutu dubbatama. Gama biraan Itoophiyaa fi Somaaliyaan balaa hongeetiin bara 2022 keessa rakkoo guddaa keessummeessuu akka danda'an International Rescue Committee ibseetii jira. Hongeen amma Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessatti mudate waggoota 40 as yaaddoo lammiilee miiliyoonotaa ta'e jechuun dhaabbanni International Rescue Committee yookaan Koree Baraarsa Idil Addunyaa ibseetii jira. Akka Koreen Baraarsa Idil Addunyaa jedhutti Itoophiyaa fi Somaaliyaan biyyoota 20 bara 2022 keessaan balaa hamaa keessatti tarreeffaman keessatti argamu. Biyya Somaaliyaatti daayirektarri Komitee Baraarsa Idil Addunyaa yookaan International Rescue Committee Richard Krozers haalli namoomaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa jiru hammaataadha jechuun ibseetii jira. Akka Richard Krozers jedhettiin gaanfa Afrikaa keessatti waqtiilee rooba malee darbuun hanqinni midhaan nyaataa mudatee jira. Sababa kanaaf gaanfi Afrikaa rakkoo hamaa keessummeessaa jirti. Uummanni godaansaaf saaxilamaa jiran jedhe. International Rescue Committee UN'tti waajjira qindeessaa deeggarsa namoomaa wabeeffachuun akka gabaasetti akka addunyaatti bara 2022 namoonni deeggarsa namoomaa barbaadan miiliyoona 235 irraa gara miiliyoona 274tti guddate jedha. Sadarkaa addunyaatti bara 2019 keessa namoota 45 keessa namni tokko deeggarsa namoomaa barbaada. Bara 2022 keessa immoo namoota 33 keessa
namni tokko deeggarsa namoomaa barbaada. Garuu bara 2022 keessa namoota 29 keessaa namni tokko deeggarsa barbaada jechuun ibseetii jira. Akka UN'if dhaabbileen biroo jedhanitti biyyoota 63 keessatti namoonni miliyoona 188 gargaarsa namoomaa barbaadu. Kanaaf ammoo baajata doolaara miliyoona 41 barbaachisa jechuun ibse. Biyyoota kanneen keessaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa rakkoo waraanaa, hongee fi weerara koronaa vaayirasiitiin akkasumas dhibdee siyaasaatiin biyyoota rakkoo kana keessummeessanidha. Hongee kaaba Keeniyaa, Somaaliyaa, Kibbaa fi baha Itoophiyaatti mudateen lammiileen miliyoona 6.4 deeggarsa tantamaa akka barbaadan ejensiin deebii balaa tantamaa UN ibseetii ture. Bahaa fi Kibba Oromiyaatti godinaalee akka Baaleen, Booranam, Gujiim, Shawaa Bahaa fi kanneen biroo keessatti balaa hongee mudatee fi mootummaan balaa mudatu dursee ittisuuf qophaa'uu dhabuurraa kan ka'e beeyladoonnii fi bineensonni kumaataman lakkaaman yoo dhuman lubbuun namaa gaagama guddaa keessummeessaatii jirti. Yeroo ammaa godina Baalee bahaa aanaalee akka Daawwee Sarar, Daawwee Qaaccan, Raayituum, Laga Hidhaa, Sawweenaa fi kanneen biroo keessatti beeyladootaa fi namoonni kumaataman lakkaaman deeggarsa lubbuu baraaruun atantamaa barbaadaatii jiru. Kana hordofee International Committee Riskiiwwan ibsa baaseen biyyoota 20 bara 2022 keessa rakkoo hamaa keessummeessuu danda'an keessaa Itoophiyaa fi Somaaliyaan isaan tokko jedhe. Amidst droughts, famines and conflicts each day. Oduu keenya xumuraatiin lammiileen Oromoo biyya Saudi Arabiyaa manneen hidhaa garaagaraa keessatti argaman rakkoon keenya furmaata argachuu hin dandeenye jedhu. Oduma walqabateen biyya Somaalilaandii magaalaa Hargeysaa keessatti waraanni mootummaa lammiilee Oromoo baqattummaan achi keessa jiraatan humnaan gara biyyaatti deebisuuf namoota nagaa adamsanii hidhuun daraa hamaa irratti raawwataati jiru. Gabaasa bakkeewwan lamaanii kan qindeesse Faayisaa Eliyaasiim. Dhalattoonni Oromoo biyya Saudi Arabiyaa manneen hidhaa Jiizaan, Xariiqal Karjii, Shumeessii fi kanneen biroo keessatti argaman ammallee rakkoon nuti keessa jirru furmaata hin arganne sababii ta'eef lubbuun namootaas guyyaarraa guyyatti haala gaddisiisaa ta'een dabraa jiraa jiru. Dubartii ulfaa dabalatee daa'imman haadha faana mana hidhaa kana keessa jiran rakkoo hanqina nyaataa fi dhibeelee adda addaatiin saaxilamuun lubbuun isaanii dabraa jiraachuu odeeffannee jirra. Guyyaa lama dura dubartiin ulfaa hidhaa keessatti yaala baqaqsanii hodhuutiin daa'ima kan deesse yoo ta'u sababii namoonni mana hidhaa keessatti walitti baay'ateef lubbuun daa'ima kanaa akka dabartee fi haatis rakkoo fayyaa hamaaf saaxilamuutu himama. Kana malees namoonni dhukkubsatan baay'eedha jedhama. Keessumattuu wayittiin amma keessa jirru qorra toon wal qabate waan uffannu hin qabnu lafa baay'ee qorraa irra ciisaa jirra. Kun ammoo akka qaamni keenya hadoodee of wallaalu nu godhee jira jechuun dubbatu kanneen OMN dubbise. Namni as mana hidhaa keessatti dhukkubsate yaala argataa hin jiru sababii ta'eef lubbuun namoota dabraa jira. Kanaaf immoo qaamni dhimma kun ilaallatu martii karaa isaaniif mijateen furmaata nuuf barbaadaa jechuun dhaammatanii jiru. Rakkoo lammiilee kanneen irra gahaa jiruuf gama bulchiinsa mana hidhaatiin irratti hojjetamaa jira jennee wayita gaafannetti nuti akka isin gara biyya keessanitti galtaniif dhimma keessan qaama dhimmi ilaallatu biraan ga'uuf yaalii cimaa taasifnee jirra. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa akka isin galtaniif fedha hin qabu nuun jee jechuun dubbatu lammiileen kunneen. Yaanni yeroo nu seenu sanuu kubsi takka harkaan namaa kenna laastareen kennu jara biratti xiqqaannee akkana jiraachuu jirra. Akkayyuu nuyi miti nuyi gurguddaadhiitti daa'imman keessatti daa'ima meeqa addeessee taagaan dhibee amma daa'ima afurtoo keessatti namni guddaa namni ijoollee irraa du'e nama lama jechuudha namni keessatti ammaan an arge. Kalee galgala dhufee jaabee taamu diirri shortaa dhufee jira kalee galgala dhufnaan waan isin goonu qabnu wanti hundi nu bira jaayisaa biyya keessan rakkoo qaba malee nuti ofirraa isin galchinaa biyya keessan tuti fudhatuu dideen waan isin goonu qabnu jedhanii kutaan kalee galgala nu dhufanii. Mana hidhaa kana keessa namoota hamma 450 ol ta'antu jira. Kana keessa isaan ji'oota 9 fi sanii ol tursiifamantu jiraasii jiru. Kanneen ji'oota 4 fi sanii oliif hidhaman iddoo tokkotti walitti qabamuun rakkoo hammaataa keessummeessaa sababii jiraniif namoonni haala keessa jiran isaan jibbisiisuu irraan kan ka'e mana fincaanii keessatti uffanni sun lubbuun isaanii dabartees hedduu akka ta'e himamu. Oduma walqabateen lammiileen Oromoo biyya Somaalilaand magaalaa Hargeysaa keessa jiraatan rakkoo nageenya hamaaf saaxilamnee jirra jechuun komatan. Magaalaa Hargeysaa keessatti waraanni mootummaa lammiilee kanneen humnaan gara biyyaatti deebisuuf namoota adamsanii hidhanii dararaa hamaa irratti raawwataa jiru. Kanneen isaan jalaa bahuuf yaalan ammoo reebicha cimaa erga irratti raawwataniin booda ajjeesanii bineensa nyaachisuu jaanii isaan OMN dubbise. Gocha amma waraana mootummaatiin raawwatamaa jiru kun shira uummata Oromoo fi Somaalee walitti buusuuf ta'ee jaame mootummaa Bilxiginnaa fi kan Somaalilaanditiin hojjetamaa jirudha jedhu lammiileen kunneen. Walumaa galatti mootummaa boolisii osoo cafaku jiru agarre
leenci nama nyaate sanillee kanuma mootummaatii bakkatti qabanii abbaan leencaa achuma jira mootummaa wajjin irratti qaba. Aboo isin marraan dubbanne warra isaan deeggartoota kallee dubbanne isin marraan dubbanne hundilli kun uummanni kun uummata Oromooti. Namni Chelsea jaraja maal mootummaa Itoophiyaatti mootummaa Somaaliyaa wal quba qabaniiti akkana godhu jira. Silaa mootummaan Itoophiyaa waan qabanne isaanuu ittiin dhiyaatan ni beekna. Somaaliyaa ni beekna. Dubbachaa jirti. Miidiyaan isaanii hundi dubbachaa jira. Uummata Oromoo akkana cinqaa jiran jechaa dubbachaa jiran. Somaaliin ni beekti. Waggoota afran dabraniif lammiileen baqattummaan Somaaliland magaalaa Hargeysaa fi kanneen biroo keessa jiraatan fedhii isaanii malee dirqisiifamanii gara biyya isaaniitti deebifamuuf namoota lakkoofsaan hedduu ta'an butoon mana hidhaatti kan galchan yoo ta'u ammas gochi baroota dabran lammiilee kanneen irratti raawwatame irra deebiin mudachaa jira. Babbaanee galuufis sodaa cimaa keessa jirraa jiru. Baqattoonni kunneen waajjira UNHCR kan biyya sanaa fuula durattis bahanii yoo falmatanis humnoota poolisaa biyyattiitiin reebichi cimaan irra gahuu dubbatamu. Dubartoonni dirqisiifamuun gudeedamu akkasuma qabeenyi isaanii dirqamaan irraa saamamaatee jira. Tole kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduun har'aaf jenne kana fakkaatan siraa isaa ture gama ogummaa kaameraa fi diitiraatiin Tuujii Muhammad Nafaana ture qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii itti fufuu gama kiyyaan turtii gaarii.